Amala namoota bilchina qaban 5. Tokko yeroo baay'ee qofummaan dabarsu hiriyootan baay'isan. Inni lammaffaan dubbachuurra dhaggeeffachuu jaallatu. Inni sadaffaan namoota sirnaan kunuunsu jireenya nama biroo irratti hin qoosan. Inni afuraffaan kufaatii isaaniif nama sababa godhatanii quba ittiin qaban. Inumaayyuu itti gaafatamummaa fudhatanii sirreessuudhaaf dhama'u. Inni shanaffaan qabeenya qabaniin namoota kaan irratti dhiibbaa hin uuman. Sababni isaa manni gammachuu isa dhugaa eessaa akka ta'e haalaan hubatanii beeku. Otaasi eeggannee atis nuuf hin geenye du'eera laazaarii erga isa wallee waa isaaf firiifneen har'a guyyaa furii. Yamata yo amante ulfina waaqayyo nagarta. Okin sinarran jiru jaalako sinallate lalise yaa beekaa koo wallala simattu si tarkana bal'ise keessi koo hadhaadhanuu miidhame madaallatti cimnaani adgaroor marra gortee nammiine narra haftee mimmaani hin dadhabu nattiin ta'uu cimaa olee buleen tola kee himaa olee buleen tola kee himaa kabajamii abbaa kabajamii abbaa kabajamii si kan eegalchuudhaan kabajamii abbaa kabajamii abbaa. Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo ijoollee Oromoo addunyaa guutuurra jirtan ganama tokko jalqabne irra amma ganamni keessan eebbifamaa ta'u ergaa tokko isinii kaa'uun barbaada. Roojer Baanister jedhama, atileetii fi niirooloojistii biyya Ingiliziiti, nama baay'ee milkaa'aadha. Namichi kun akkas jedha. Nama yeroo jalqabaatii fi fageenya maayilii tokko daqiiqaa 4 gaditti fiiguudhaan rikkeerdii addunyaa cabse namni milkaa'aa atileetii beekamaan kun akkas jedha. Afrikaa keessatti ganama ganama leenci ribaa ka'ee maal akka nyaatu yaada. Kuruphee keessaa isheen dhumaa booda fidduu qaqqabuu qaba. Kanaaf fiiguutu irra jiraata. Hin ta'u taanaan agabuu isaa oola. Ganama ganama Afrikaa keessaa kurupheen ribaa kaatee waan tokko yaaddi. Fiiguu akka qabdu. Leenca hundumaa booddee fiiguu, leenca hundumaa dursee fiiguu jalaa ba'uutu irra jiraata. Kanaaf baay'ee fiiguu danda'uu qabdi. Leencis fiiguu yaada, kurupheenis fiiguu yaada. Lammaanuu hin fiigu. Inni tokko nyaachuuf, inni tokko du'a ooluuf. Leencas ta'ii kuruphee surra koon qabu. Garuu fiiguu qabdaa. Fiiguu qabdaa. Namni lubbuun keessa jiru gara kaayyoo isaatti fiiguu qaba. Guyyaa fiigicha gaarii, guyyaa fiigicha milkii isiniif haa ta'u. Nagaan oolaa. Qoy mee dhaabadachuma. Guyyaan kun sa'aatii 24 qaba. Sa'aatiin 24 kun
Amerikaa bulchuufis, Itoophiyaa bulchuufis, warra Afrikaa bulchuufis siifis qixxee kennameera. Guyyaan kun utuu hin darbin yoo hojjetteef ati milkaa'aadha. Guyyaa kana hin tuffatin, guyyaa kanatti hin aarin. Wanta akkasii godhu kun guyyaa kana si jalaa gabaabsa waan ta'eef guyyaa sii kennametti hojjedhu. Hammam sooromtee buddeen warqeetti utuu hin ta'in ittootti nyaatta. Hammam hiyyoomtes buddeen warqeetti utuu hin ta'in ittootti nyaatta. Kanaaf abdiin kutatin sa'aatiin 24 wal qixxee kennameera. Simbirri ganama waccu gaafa dhi'u hundumaaf qixxee wacci, sooressaaf qofaatti, hiyyeessaaf qofaatti waccu. Kanaaf siif abdiin jira, jabaadhu, guyyaa haaraa si eegaa jira. Sagaleen kun yoo sitti toleef foloo na godhi. Akka reestirii barataa turreetti seenaan nama du'ee kee hin odeeffama. Hin odeeffama. Namni du'ee du'aa kee jira. Jira. Iyyasuus Kiristoos du'ee du'aan kaane. Du'ee du'aan kaane. Du'ee du'aan kaane. Harka keerratti cabaatu fayyaa hin wallaanamaa kanaalaaf namni tuffatee gatee siin ol qabamaa ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si duwwaan beekaa Waaqa garraamee cuubamaa fayyisoo. Hankee mul'ataan ergatee dhimma saamichaa keessaa qooda qabdamuu hin qabdu. Saamichi gama lamaa ilaalama beektaa. Saamicha Waaqayyo dabarsee si kennu akka itti saamamtuuf jechuudha. Tokko gama kanaan Waaquma akka itti saamamtu gochaa jira jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuu keetiin, ajajamuu dadhabuu keetiin, laayinii Waaqayyoo keessa jiraachuu dadhabuu keetiin si kenna jechuudha dabarsee kun sagalee Waaqayyooti. Hin saamamta jechuudha. Horii duwwaan saamamtu, yeroo hin saamamta, horii hin saamamta, jireenya fuuraa hin saamamta, umurii kee hin saamamta jechuudha. Waan baay'ee saamamta. Saamichi waan baay'eedha. Horii duwwaadhaan hin daanga'u. Saamichi inni lammaffaan immoo mul'ataan sagalee Waaqayyoo dudduuba dhokatanii waldaa dudduuba dhokatanii waan saba ijaaran fakkeessanii waan sabaaf hojjetan fakkaatanii jireenya mataa isaanii fooyyeffachuudhaaf amma yeroon kun yeroo kompitishiniiti beektaati wal dorgommiidha akka makiinaa baluu qabachuun irra jiraata sanyii mana baluu ijaarrachuun irra jiraata jireenya baluu jiraatu jiraachuun irra jiraata dhaniidhuma wal dorgommiidhaaf waan kaan fakkaata kana keessaa uummanni Waaqayyoo akkuma adabbiitti saamsisaa jiru hin jira jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuu isaaniitiif maaliif sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenneedha. Kana keessaa tarii jarooti kun akkuma isaan saaman waaqumatu ayyameef waan jedhametti fakkaata yookiin ta'etti fakkaata. Haa ta'u malee isa kana dhoksaasaa Waaqayyoof dhiifna. Abarraan achi eessaraa seedhuu fi waldaan pilaanti godhe yookiin waldaa Waaqayyoo dhaabe sun ministirii miti. Kana gaafa jedhu ministiriin isaa mochuu koo miti. Abbaa qaba isaan keessaas. Waldaan kun sansalata mataa isaatii qaba, bulchiisa mataa isaatii qaba, head office qaba, jaarsolii qaba. Waldaa abiyaata kiristaanaatii keessatti haqqafamee jiru jechuudha. Kanaafiyyuu tokko poozishiin ani irra jiru maqaa Waaqayyoo naaf kenne kun akkan kana godhuuf naaf hin ayyamu. Akkan saamuuf jechuudha. Lammaffaa immoo manuma Waaqayyoo keessatti waan an dhaladheef saba kana keessatti waan an dhaladheef waa'een wangeela mootummaa Waaqayyoo kun namatu bulbulee nama baase miti anaan. Yookiin immoo namatu dirqamaan shugguxiin manatti qabeedhuma hin hojjettaa hojjedhunaa jedhe miti. Waaqayyootu jaallateedhuma akkan isaaf hojjedhu barbaade waan ta'eef aan Waaqaaf hin hojjechaa jedhee of amansiiseera beektee sammuu hateen harka saameen Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessu. Si ceephaa waan ta'eef jechuudha. Sammuu cubbuudhaan xuraa'een akkatti Waaqayyoof hojjettu hin qabu. Yaa lafaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i. Ermiyaas 22:29 baga guyyaa Oneesimoos addunyaa geessan waxabajjii 21 bara 2022
Guyyaa Oonismoos addunyaa jechuun ni kabajama. Oonismoos Nasiib bara 1856 akka lakkoofsa Awurooppaatti Oromiyaa lixaa Iluu Abbaaboor naannoo Horromootti dhalate. Waggaa afurittis haadha isaa waliin utoo horii eegaa jiranii warra weerartootaan haadha isaa harkaa butamee si'a danuu garbummaatti ergi gurguramee booda Eertiraatti luba ba'uudhaan baratee ergamaa wangeelaa ta'uudhaan gara lafa Oromootti deebi'e. Hundumaa gararraatti Oonismoos Nasiib ijisaa banamee caaffata dubbifatee hin beekneef macaafa qulqulluu fi macaafota biroo Asteer Gannoo Salbaan waliin ta'uudhaan gara afaan Oromootti hiikuudhaan saba Oromoof daandii fayyinaa saaqe. Inni hojii ergama isaa xumuruudhaan waxabajjii gaafa 21 bara 1931tti guyyaa gaafa sanbata guddaa ganama ganna 75tti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Kana sababeeffachuudhaan hawaasni addunyaa kanaa adiif gurraachi kutaa biyya garaagaraa keessa jiraatan waggoota dheeraa duraa eegalanii guyyaa goota Oromoo kana guyyaa boqonnaa isaa waxabajjii 21 waggaa waggaadhaan ni yaadatu. Oromoon inni keessa dhalatee dhibbeentaa guddaan garuu seenaa kana beekee guyyaa kana hin yaadatu. Haa ta'uyyuu malee hundeeffamuu isaarraa eegalee waldaan macaafa qulqulluu Oromoo seenaa nama Oromoof bu'aa guddaa buuse kanaa beeksisuun sabni Oromoo hundinuu hojii inni jalqabee dhiisee deeme kana itti fufsiisuuf dhimmee hojjechaa jira. Waggaa kanas waxabajjii 19 hanga 26tti biyya keessaaf biyya alaatti sagantaawwan garaagaraa qopheessuuf ayyaaneffachuuf qophii hunduma xumureera. Iddoowwan garaagaraattis sagantaawwan garaagaraa qorannoo irratti hundaa'ee qopheesseera. Waldootni amantoota biyya keessa jiraatan hundumtuu boloota keenya warra biyya ambaa jiran waliin guyyaa kana akka ayyaaneffattan waldaan macaafa qulqulluu Oromoo waamicha kabajaa isiniif dhiyeessa. Hojii waldaan macaafa qulqulluu Oromoo maxxansaa fi hiikaa macaafa qulqulluu irratti jalqabee jiru deeggaraa. Imaanaa Abbaa Gammachiis itti fufsiisnu. Maatii waldaa macaafa qulqulluu Oromoo ta'a. Baga guyyaa Oonismoos addunyaa geessan.